Harka fuune akka moltan kun oduu aynaa gerraa galgala kan isiniif dabru amma odeessa jalqabaatiin amma jalqabna. Waraana Tigraayitti deddeebii ka'uudhaan badiinsa hamaadha jechuun UN'n yaaddoo qabu hime. Barreessaan dhaabbata olaanaa dhaabbata UN'dha. Dhaabbatichaa ibsa baaseen marii malee waraanni furmaata hin ta'u jechuudhaan dubbate obbo Guterres. Kanatti aansuudhaan Itoophiyaan diroonii ammayyaa waraana mootummaa Raashiyaa irraa diroonii Raashiyaan mootummaa Itoophiyaatiif yeroo jalqabaatiif diroonii ammayyaa kan biyyoonni bira tokko hin argatin Itoophiyaadha kennuun ishii dhaga'ame. Dhiyoo tana yeroo Itoophiyaan waggaa 90ffaa humna qilleensa ishii agarsiifturatti dirooniin Raashiyaa ammayyaan mul'achuun isaa oduu miidiyaa addunyaa ta'ee jira. Kanatti aansuudhaan Itoophiyaa fi TPLF waraana federaalaatii fi TPLF gidduu walitti bu'iinsi hammaachaa deemuun kan dhaga'ame yoo ta'u hanga dhiyoo kana kan isiniif dabarsaa turre yoo ta'u amma immoo mariin filannoo koo kan jalqabaati jechuudhaan TPLF dubbate. Muddama gidduu kana mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti dhalateen ilaalchisee gama TPLFtiin mariin filannoo koo isa jalqabaati jechuudhaan dubbate. Gama biraatiin gama odeessa biyya alaatiin Masrii fi Qatar haleellaa qilleensaa kan Israa'el lubbuu namaa hedduu galaafate irratti ibsa waloo baasan. Israa'el hoo akkamiin haleellaa Gaazaa irra deddeebiin raawwatte irratti Masrii fi Qatar mari'achuu fi ibsa baasuun dhagahame. Gama biraatiin har'a miseensonni mana marii Iraan hundinuu uffata eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan uffachuun paarlaamaa seenan. Gama biraatiin pirezidaantiin Iraanii fi Masrii marii waa'ee Israa'el irratti pirezidaantiin Iraanii fi Masrii mari'achuun dhagahame. Kanatti aansuudhaan ijoolleen obboloota koo 3 ajjeefaman karaa irratti arge jechuudhaan lola Gaazaa keessatti adeemaa jiruun isaan dhukkaasni dhaabbate jechuun nagaa jechuudhaan yaaduun gara manaa kan deebi'an namoonni maatiin ilmaan kootii 3 battalumatti ajjeefamuun kan dubbatte haleellaa qilleensaa Israa'el sanbata darbe Gaazaa irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 32 darbuun dhaga'ame. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanatti hanga sagantaa babal'ina xumura keenyatti nu wajjin turan afeerra keenya. Itoophiyaan biyya jalqaba diroonii haaraa Raashiyaa hidhattes jedhan amajjii 2026 torbaan darbe keessa Itoophiyaan biyya jalqaba diroonii haaraa Raashiyaa hidhatte jechuudhaan dubbatan. Amajjii bara 2026 torbaan darbe keessa Itoophiyaan waggaa 90ffaa hundeeffamuu humni qilleensaa ishii sababeeffachuun dandeettii humna waraanaa ishii agarsiisaa turte. Agarsiisa kana irratti xiyyaarota waraanaa alattis dirooniiwwan biyyoota hedduun oomishaman Itoophiyaa keessatti agarsiisaaf dhiyaataniiru. Kana keessa dirooniin fageenya giddu galeessa Raashiyaan hojjetame Orion UAVV jedhamu isa tokko. Itoophiyaan Raashiyaan alatti biyya diroonii kana qabaachuun ishee mirkanaa'ee ishee jalqabaa taate. Agarsiisa humna qilleensaa Aviation Export jedhamu kan bara 2026 Bishooftutti qophaa'e irratti suuraan diroonichaas qoodameera. Instituutiin dhimma alaa Itoophiyaas Itoophiyaan diroonii Raashiyaa kana hidhachuun ishee mirkaneesse. Kana malees maxxansi waraanaa Yukureen Defense Express jedhamu amajjii 27 bahe Raashiyaan xiyyaarota waraanaa Yak 113 kan jedhamu 6 fi diroonii waraanaa Orion tokko Itoophiyaaf kenniteetti jechuun gabaase. Haalota Itoophiyaa keessatti amma adeemaa jiru Itoophiyaa keessa jiru irratti dhiheenyaan hordofaa akka jiru UN'n ibse. Ibsi dubbii himaan barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irraa haala Itoophiyaa irratti kenname akka jedhutti barreessaan olaanaan dhaabbatichaa muddama mootummaa federaalaa fi garee TPLF gidduutti deebi'ee bifa haaraan ka'e itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru eere.
Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres Itoophiyaan naannoo Tigraay keessatti wal dhabdeen hammaachuu fi walitti bu'iinsi mudachuun gabaasaalee bahu hordofee yaaddoo qabaachuu ibsi kun akeekeera. Haala nageenya hammaataa dhufu kun lammiilee nagaa balaaf saaxiluu fi naannoo duraayyuu sababa walitti bu'iinsaan gaaga'amni guddaan irra gahe duraanuu kanaan kan hammeessu yoo ta'u akeekkachiiseera. Namoonni sun gaaga'ama waraanaa waggaa 2 irra ga'e irraa dandamachuuf waggoota dheeraa kan itti fudhate ta'uu otoo jiru haalli sanaa ammas deebi'ee ka'uun uumamuun taasisuun waan hin malle jechuudhaan dubbate. Muddama Waashingitanii fi Teheraan gidduutti hammaataa dhufe hordofuun pirezidaantiin Iraan Mosaad Pezeshkian bilbilaan pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi waliin mari'ataniiru. Akka marsariitii mootummaa Rippaabilika Islaamaa jedhutti pirezidaantiin Iraan Pezeshkian pirezidaantii Masrii akka himanitti Iraan Ameerikaa waliin waraana eegaluu hin barbaaddus jedhan. Akka qondaalli biyyattii kun jedhanitti Iraan rakkoowwan jiran kam irratti iyyuu yeroo hunda waraana osoo hin taane karaa dippiloomaasiin furuuf dursa kennitis jedhan. Haleellaa qilleensarraan Israa'el sanbata darbe Gaazaa irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 32 du'uun aangawoonni naannoo beeksisaniiru. Dhaabbanni ittisa siviilii kan Hamasiin gaggeeffamu namoota du'an keessaa daa'immanii fi dubartoonni akka heddummatan ibse. Itti dabaluudhaanis haleellaa xiyyaaronni waraanaa raawwatan keessaa tokko dunkaana buufata buqqaatotaa magaalaa kibba Kaan Yoonis jedhamu keessatti argamu barbadeesse. Lammiileen Falastiin dhukaasa dhaabuu marsaa lammaffaa jaarsummaa pirezidaantii Ameerikaa Tiraampiin onkololeessa darbe jalqaba erga hojiirra oolee as haleellaan amma raawwatame kun baay'ee cimaa ta'us ibsan. Waraanni Israa'el gama isaan haleellaa hedduun raawwatamuu kan mirkaneesse yoo ta'u kunis isa Hamas jimaata darbe waliigaltee kana cabsuu isaa ibseef deebii kennuufiidhas jedhan. Kan hordofaa jirtan Ayinaagee Meediyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee isinii dhiyaanne kan isin biraan geenye kana ta'a. Hanga boru galgalaa walitti deebinutti sagantaa keenya walitti deebinutti laayik, sheer, sabiskiraayib godhuudhaan Ayinaagee Meediyaa jajjabeessan.